Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya, qophiin keenya roobii amma eegalee jira. Qophii keenya kanaan buufatni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay jiru halkan kaleessaa humna addaa naannoo Tigraayin haleelamuu hordofee ministeerri muummee Abiy tarkaanfiin akka fudhatamu ajaju. Gochi qaanesaan kun akka irra hin deebi'amnetti haala jijjiiruun danda'amuun lammiileen biyya keenya hundeefi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa wal ta'uudhaan kan raawwatan ta'a. የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በመተባበር የሚፈጽሙት ይሆናል። mootummaan naannoo Tigraay gama isaan ofirraa qolachuuf qophaa'uu ibsu. Tokkoffaa gara Tigraayitti imalli raayyaa ittisa biyyaa godhamu kamuu kan dhorkameedha. Lammaffaa gara Tigraayitti imalli qilleensaa godhamu kamuu kan dhorkameedha. Dhaamsa embasiiwwanii fi humnoota siyaasaa Itoophiyaa akkasumas filannoo pirezidantummaa US isinii dhiyeessina. Ani Galaanaa Balay, nu waliin tura. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gara aangootti dhufuu isaanii booda hariiroon dhaabni biyya bulchu adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin qabu sadarkaa garaa garaatti hammaachaa dhufuun amma mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti lolli labsamee jira. Mootummootni lameen seera qabeessa miti waliin jechuun walirratti ibsa baasaa ka turan ta'us halkanidaa humni nageenyaa naannoo Tigraay buufata raayyaa ittisa biyyaa izii kaabaa haleeluun dhagahameera. Halkan kaleessaa gara naannoo sa'aatii 5 irraa kaasee Maqalee fi magaalaa kiiloomeetira 11 fagaatti argamtu Kohaatti sagaleen dhukaasaa cimaan dhagahamaa akka ture riippoortarri BBC achi jiru gabaaseera. Taateen halkanidaa naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti ta'e mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay irratti waraana akka labsu sababa ta'u ministeerri muummee Abiy barii ibsa miidiyaa biyyaalessaa irratti kennaniin himaniiru. ላለፉት 20 ዓመታት በቀበሮ ምሽግ ውስጥ በመሆን ሀገሬ ወገኔ ህዝቤ ብሎ waggoota 20 darbaniif boolla yeeyyii keessa taa'ee biyya koo saba koo jedhee kumoota hedduun kan aarsaa kaffale madaa'e dhiige dadhabee biyyaaf uummata isaa kan baraare raayyaa ittisa biyyaa har'a galgala Maqalee irraa eegalee bakka hedduutti humnoota gantootaa fi humna isaan ijaaraniin aleellaan irratti raawwatameera. Har'a Maqalee fi naannoo tokko tokkotti aleellaan nurraan ga'aniin dabalataan karaa daanshaa naannoo Amaaraa irratti aleellaa bananiiru. Humni naannoo Amaaraa aleellaa kana qolateera. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo giddugaleessaa irraan ajaja dabarfamuun mallayyoo isaa biyya isaa fi uummata isaa eeguudhaaf aarsaa kaffaluudhaaf har'as akkuma baratame seenaa keessatti kan yaadatamu ta'uu ibsaa. Gochi qaanesaan kun akka irra hin deebi'amnetti haala jijjiiruun danda'amuun lammiileen biyya keenya hundeefi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa wal ta'uudhaan kan raawwatan ta'a. የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በመተባበር የሚፈጽሙት ይሆናል። Ministeerri muummee Abiy mootummaa naannoo Tigraay irratti raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii akka fudhatu ajajuu isaanii hordofees mootummaan naannoo Tigraay ibsa baaseera. Ibsa isaa sabaa himaa Dimtsa Wayyaanee jedhamu irratti dubbifameen waraana irratti labsamee humni nageenyaa naannichaa izii kaabaa raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun akka qolatu beeksise. በቅርቡ ደግሞ ይህ ህገወጥ አህዳዊ ቡድን የትግራይ ህዝብን በወታደራዊ ኃይል ለማንበርከክ Dhiyeenya kana gareen ahadaawii kun uummata Tigraay humna waraanaan jilbeenfachiisuuf naannolee Itoophiyaa hunda keessa raayyaa jiru of eeggannoon akka turanii fi gara Tigraay akka siqan gochuun weeraraaf bobbaasaa jira. Gareen seeraan alaa kun waraanaa fi badiisa guddaatti akka nu hin geessine mootummaan Tigraay miseensota izii kaabaa waliin ta'uun mootummaa federaalaa mormuun waliin qabsaa'uu eegalaniiru. Bu'uura kanaan ammaan booda kanneen armaan gadii akka hojiirra oolan murtaa'eera. Tokkoffaa gara Tigraayitti imalli raayyaa ittisa biyyaa godhamu kamuu kan dhorkameedha. Lammaffaa gara Tigraayitti imalli qilleensaa godhamu kamuu kan dhorkameedha. Seera kana cabsuun yaalii godhamu kamiifuu tarkaanfiin madaalawaan ni fudhatama. Sadaffaa ajajootii fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa faallaa mootummaa abbaa irreen uummata duukaa akka dhaabbatan mootummaan naannoo Tigraay waamicha isinii dhiyeessa. Afraffaa ajajoonnii fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa bakka biraatii dhufan ijoollee Tigraay waan ta'aniif rakkoon kun fala siyaasaa haga argatutti kunuunsi barbaachisu akka taasifamuuf beekamuu qaba. Shanaffaa Tigraay keessa tajaajilli geejibaa hin jiraatu. አምስት በትግራይ ውስጥ የትራንስፖርት አገልግሎት አይኖርም። Manni maree ministeerotaa taatee kana bu'uureffachuun yaa'ii ariifachiisaa gaggeesseen nageenya biyyaa tiksuuf jecha naannoo Tigraayitti labsii yeroo muddamaa labseera. Labsii yeroo muddamaa guutummaa Tigraayitti ji'oota 6 dhufaniif hojiirra oolaa jedhameef gareen ajaja waliigalaa humna waraana biyyattiin hoogganamu ijaarameera. Ministeera deetaa ministeera dhimma alaa kataan obbo Redwaan Hussein sekreteriyatii odeeffannoo labsii yeroo muddamaa kanaa ta'aniiru. Obbo Redwaan ibsa sa'a booda kana kennaniin
walitti bu'iinsi kun naannoo Tigraayiif mootummaa federaalaa gidduu lola taasifamu miti jedhan. Due respect and care will be taken to also engage the Tigray people. Uummatni Tigraay kana keessaa qooda akka qabaatanii fi haala of eeggannoon guutameen akka of bilisoomsan ni taasifama. Kana malees uummatichi garee shiraa xiqqoo ta'ee TPLF'if iddoo dhokannaa ta'ee akka hin miidhamneefis ni hojjetama. Gareen shiraa kuni hooggantoota TPLF isa durii hunda bakka hin bu'u. Gareen seeraan alaa kuni hawaasa Tigraay maras kan bakka bu'u miti. Walitti bu'iinsi kun wal dhabdee Tigraay fi Itoophiyaa gidduutti taasifamu miti. Walitti bu'iinsi kun naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti taasifamus miti. Walitti bu'iinsi kun garee lakkoofsaan bicuu ta'ee fi fedhii biyya diiguu qabu waliin kan taasifamudha. Kana malees gareen kun aangoo siyaasaa Itoophiyaa dhabe deebisee to'achuuf fedhii cimaa kan qabudha. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa haleellaa buufata isaa naannoo Tigraayitti qaqqabee kan balaaleffate yoo ta'u, haleellaa kana qolachaa akka jirullee ibsee jira. Itti dabaluunis milishoonnii fi humni addaa naannichaa fedhiin ala gara waraanaa akka galu dirqame raayyaa ittisa biyyaatti yookaan naannoo ollaatti yoo baqate mootummaan wabii akka kennuufis ibsee jira. Humni addaa naannoo Tigraay buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa haleeluu hordofee jiraattota naannoo Tigraay yaaddessuus sochiin hawaasummaaf daldalaa idilee itti fufu maddeen BBC Maqaleerraa ibsanii jiru. Eeliyaas Mulugeetaa dabalee isinitti hima. Raayyaan ittisa biyyaa Izii Kaabaa humna addaa naannoo Tigraayin guutummaatti bakka bu'anii jiraachuu maddeen amanamoo BBC naannichaa qabu ibsan. Kaampiiwwan jiranitti humni addaa naannichaa huccuu dambii humna addaa uffatanii socho'aa jiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa bakka wayii tokko akka turan taasifamuunis hubatameera. Ragaa maddeen keenya irraa arganneen meeshaaleen waraanaa xiqqaa fi guddaan Izii Kaabaa to'annoo humna addaa naannoo Tigraay jala galaniiru. Keessumaa misaayiloonni fageenya dheeraa furguggifamanii fi raadaarii kan dabalatu ta'uun beekameera. Sochii waraanaa halkan idaa eegalee hanga walakkeessa guyyaatti itti fufeen miseensota raayyaa ittisa biyyaa harka hin kennine gidduutti lolli akka tures mirkaneeffanneerra. Naannolee Tigraay akka Maqalee, Wuqroo, Aguulaa fi Shiraaroo kan turan kaampiiwwan federaalaa to'annoo humna addaa naannoo Tigraay jala galuunis beekameera. Magaalaa Maqalee keessatti haalli jiru uummata yaaddeessus sochiin daldalaa fi hawaasummaa magaalattii akkuma kana dura itti fufee jira. Jiraattonni magaalattii gareen mootummaa naannichaa tarkaanfii fudhateen gammaduu fi kan yeroo isaa eeggate jedhanii amanu. Kaan ammoo waraanni akka hin hammaanne baay'ee yaadda'uu himaniiru. Naannoo Tigraay keessatti tajaajilli intarneetaa fi bilbilaa adda citeera. Ibsaanis hin jiru. Giddu gala biyyaa gara kaabaatti sochiin loltotaa fi taankii gara kaabaatti godhamaa kan jiru ta'us daangaa Tigraay kan hin seenne ta'uu fi waraanni gaggeeffame kan hin jirre ta'us maddeen keenya himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo taatee naannoo Tigraayitti raawwatamee fi hariiroon mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduu jiru ija dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa keessa jiranii fi akkasumas dhaabbilee idil addunyaatiin akkamittiin ilaalamaa maal jedhanii waan jedhu ilaalchisee waahila koo hordofaa ture Eeliyaas Mulugeetaa wajjiniin kaasnee ilaalla. Kana dura akkuma beektu Eeliyaas dhaabbileen idil addunyaa hedduun hariiroonni mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu jiru kuni yaaddeessaadha. Sirraa'oo turre jira furamuu qaba jedhanii ibsa garaagaraa baasaa turanii. Taateen kun erga dhaga'amee wanti jedhamaa inni ati hordofaa turte waan ta'eef. Ilaalaan ture keessattuu embaasiiwwan Itoophiyaa keessatti argaman Finfinneetti argaman kan Ameerikaa fi kan UK United Kingdom ibsa gaggabaabaa baasaniiru. Haalli yeroo ammaa Tigraay keessa jiru atattamaan akka tasgabbaa'uuf embaasiin US gaafate gama lamaan irraayyuu deebiin kennamu of eeggannoon taasifamuu qaba jedheera embaasiin Ameerikaa jechuudha. Lammiileen nagaan kana keessatti akka nu hubamne of eeggatan waan jedhus kaasanii jiru. Sirriidha. Maal jedhanii qaamoleen hunduu nagaa fi tasgabbii lammiilee nagaatiif dursa akka kennan cimsinee hubachiifna jedhaniiru. Embaasiin UK yookaan immoo United Kingdom Itoophiyaa jiru immoo haalli yeroo ammaa Tigraay keessa deemaa jiru atattamaan akka hin hammaanne taasifamuu qaba jedheera. Dabalataanis embaasichi lammiilee isaa Itoophiyaa keessa jiranii fi kanneen garasitti imaluuf karoora qabaniif gorsa imalaa dabarseera. Gara naannoo Tigraay fi kaaba naannoo Amaaraa walitti bu'iinsi jiraachuun gabaafametti
namoonni imalan of eeggannoo cimaa akka taasisan embaasicha akeekkachiiseera Galaana. Gara biyyaatti gaafa deebinu immoo dhaabbileen siyaasaa biyyatti socho'anii yaada garaa garaadha kan isaan dhiyeessaa jiran dhumee eeyyuu faatu dubbatee maal jedhan. Paartilee Itoophiyaa keessa jiran paartilee siyaasaa baay'een isaanii ibsa kanarratti dhimma kanarratti hin laanne haa ta'u malee paartiin warraaqsa biyyaalessaa Amaaraa yookaan immoo ABN hojii seera kabachiisuu mootummaan federaalaa TPLF irratti fudhachaa jiru akka deeggaru beekseera. ABN maal jedhee ibsa baasii keessatti haga dhimmi kun goolabamutti uummata hirmaachisuun barbaachisa jechuun dhimmoota garaagaraa irratti dheeraadha ibsi isaan baasanii akkasiin jedhaniiru. Gama kaaniin ammoo paartiin Izemaa jedhamu haleellaa TPLF raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay jiru irratti bane akka balaaleffatu ibseera. Paartileen keessattuu Oromiyaa keessatti socho'anii fi kaan dhimma kana irratti haga nuti stuudiyoo kana keessa seennutti haga ammaa wanti jedhan hin jiru Galaan. Mootummoonni naannolees mootummaa federaalaa tarkaanfii fudhachaa jiru kana akka deeggaranii fi akka tumsanis himaniiru Galaan. Ayyee Eeliyaas Ulfaadhu. Gidduutti odeessaalee gaggabaaboo muraasa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti sababa wal dhabdeen uumameef simannaa barattoota yuunivarsiitii Tibbanaatti waamamaa ture yeroo hin beekamneef dheereffame. Dhaabbileen barnoota olaanoo barattoota eebbifamoof dursa kennuun barnootatti akka deebi'an waamicha gochuutti turan. Qondaaltonni waraanaa kana dura hanqifamanii turan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti akka deebi'an ministeerri muummee Abiy Ahmed waamicha taasisuu isaanii waajjirri ministeera muummee ibseera. Kanaanis Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee, Leetinaal Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal akkasumas Leetinaal Jeneraal Abbabaa Taaddasa raayyaa ittisa biyyaatti deebi'uun ibsamee jira. Sa'aatii ammaa kanatti bu'aan filannoo pirezidantii Ameerikaa haga tokko kan itti dhaga'amuu danda'u ture. Haa ta'u malee kaadhimamtootni lameen qabxii baay'ee walitti siquun morma wal qabanii jiru. Sababii sagalee gahaan haga ammaatti hin lakkaa'amneef ammatti injifataan eenyu akka ta'e wanti barameen jiru. Eliyaas Mulgeetaa isinitti hima. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Filmaata kana injifachuuf qophaa'aa turre. Dhugaa dubbachuuf filannoo kana injifanneerra jedhan Donald Trump. Trump White House'itti ibsa kennan irratti maatii isaanii fi deeggartoota isaan filachuuf ba'an galateeffataniiru. Hin injifannee qofa miti, lakkoofsa guddaan injifanne jedhan. Sagaleewwan miiliyoona ta'an otoo hin lakkaa'amin Donald Trump injifannoo hin mirkanoofne beekseera. Kun biyya keenyaaf qaaniidha jechuun bu'aa filannichaa mormuuf mana murtii olaanaa deemuuf karoora akka qabanis ibsaniiru. We believe we're on track to win this election. Joe Biden ammoo gama isaaniitiin haasawaa Daalaweeritti taasisaniin kun yeroo dheeraa akka fudhatu ni beekna. Boru ganama yookaan isa caalaa deemuu danda'a jechuun bu'aan filannoo turuu akka danda'u akeekaniiru. Haa ta'u malee ammatti akka gaariirra jirra. Filannoo kana injifachuuf daandii sirrii irratti kan argamnu ta'uusaa isinitti himuuf as jira jedhan. Ameerikaatti pireezidaantii ta'uuf sagalee hedduu argachuun sirraan eegamu. Bakka isaa kaadhimamtoonni sirna filannoo Electoral College jedhamuun steetiiwwan irratti injifachuu qabu. Steetiiwwan hundi lakkoofsa sagalee Electoral Vote murtaa'e kan baay'ina lakkoofsa uummata isaaniin walgitu qabu. Namni steetii tokko irratti sagalee uummataa caalmaa injifate sagalee Electoral College steetii sanaa mara dhuunfata. Walumaa galattis steetiiwwan sagalee Electoral Vote 538 kan qaban yoo ta'u, kaadhimamaan sagalee 270 fi isaa ol argate injifatee pireezidaantii biyyattii ta'a. Ameerikaa fi addunyaan bu'aa filannoo kanaa siyaayinaan eeggachaa kan jiran yogguu ta'u, Donald Trump tilmaama filmaataan dura kennameef fashaleessuun sagalee jedhamee ol argachaa jiru. Bu'aan filannichaa tarii guyyoota ittaanan keessatti kan ibsamu ta'a. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa. Qophiilee kana akka qopheesse Eliyaas Mulgeetaati. Tooraan immoo kan isin biraan gahaa ture Galaanaa Balaayi. Waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Fuula Feesbuukii keenyaaf marsariitii keenya ilaala. Horaa bula.